BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Yoyyaa hordoftoonni BBC afaan Oromoo akkam jirtu sagantaan keenya raadiyoo Keeniyaa Naayiroobi irraa isiniif darbu jalqabeera. Kanaaf qabanne keessa pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa Masriitti taasisaniin pirezidaantii Al-Siisii waliin dhimma hidha haaromsa guddichaa irratti mari'atan jedhame. Gaggeessitoonni Soomaaliyaa kana dura dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa fi Masrii gidduutti ataakaaroo kaasirratti akka ammaa kana ifatti dubbatanii turre. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti hidhaan itti murtaa'ee erga xumuraniin booda nama gara biyyaa nu deebisuu dhabne jedhanii iyyataa jiru. Manayda kanatti yeroo dheertuu erga amata 5 irraa haganee hanga amata 15 murtee waan nukkananiif murtee kana erga finne booda amata 5-7 hanga amata 15 nama keessa jiru jira. TPLF fi hidhattoota isaa hiikkachiisu mariif hin dhiyeessu jedhee irra deebiin ibsuu fi oduuwwan biroos qabnaa hiikaaf tasaasiniif dhiyeessaa nu waliin tura. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad kan daawwannaadhaaf gara Kaayiroo imalan waliin waa'ee hidha guddicha Itoophiyaa irratti mari'achuun isaanii dhaga'ame. Itoophiyaan ammoo hidha ishee kana ganna kana marsaa sadaffaa guutuuf qophiitti jirti. Dhimma kana irratti Biraanuu Gammachuu kan qixeesse kunooti. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin pirojektoota lageen idil addunyaa biyya tokkorraa gara biyya kaanitti qaxxaamuran irratti ijaaraman kan imaammatawwan dhuunfaa balaafamoodha jedhan ilaalchisuun gita isaanii pirezidaantii haaraa Somaaliyaa waliin mari'achuu dubbatu. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad erga caamsaa darbee filatamanii booda biyyoota Afrikaa keessaa Eertiraa, Keeniyaa fi Masriitti daawwannaa taasisaniiru. Daawwannaa isaanii Masrii kanaanis dhimmoota waloo jedhan irratti erga mari'atanii booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Yeroo kanatti ture pirezidaantiin Masrii waa'ee hidha haaromsaa irratti waliin mari'achuu isaanii kan kaasan. Itoophiyaan hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu irratti tarkaanfii dhuunfaa fudhachuun ishee miidhaa qaqqabsiisa jechuu Al-Siisii Anaadooluun gabaaseera. Ijaarsa madda annisaa Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti adeemsaa jirtuun walqabatee Masrii fi Sudaan osoo seerri dirqisiisaan hin jiraatiin hidhicha bishaaniin guutuu cimsanii mormaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee Itoophiyaan gaaffii biyyoota lamaanii osoo hin fudhatiin waggoota lamaan darbaniif hojii hidhicha bishaaniin guutuu haala milkaa'een geggeessuu beeksisuun adoolessa kana keessas marsaa sadaffaaf guutuuf qophaa'aa jirti. Pirezidaantiin Masrii fi giti isaanii Soomaaliyaa ibsa kallattiin TV irratti waloon kennaniin hooggantoonni lamaan hidhicha bishaaniin guutuu fi hojii itti aanaan ilaachisee waliigaltee seera dirqisiisaa irra gahuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigaluu Al-Siisiin dubbataniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad gama isaaniitiin hidhaa guddicha bishaaniin guutuu fi hojiiwwan isa waliin walqabatan irratti waliigaltee seeraa fi dirqisiisaa ta'e irra gahuun barbaachisaa ta'uu Al-Siisii waliin waliigaluu gaazexaa Al-Haramtu gabaase. Jalqaba ji'a kanaatti Abdul Fattah Al-Siisiin Saawud Arabiyaatti daawwannaarra kan turan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden hidha guddicha Itoophiyaa fi dhimmoota gurguddoo biroo irratti waliin mari'achuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantii Al-Siisiin hidhicha bishaaniin guutuu fi hojii itti aanaan ilaalchisee ejjennoo biyyi isaanii qabdu Baayideniif ibsaniiru. Pirezidaantii Baayidenis wabii bishaan Masrii biyyi isaanii akka deeggartu himuun nageenyaa fi badhaadhina naannichaa karaa gumaachuu danda'amuun faayidaa qaama hundaa karaa kabachiisan furmaata dippiloomaasii argamsiisuuf akka hojjetan himaniiru. Itoophiyaa waliin daangaa baay'ee dheeraa kan qabduu fi waggoota hedduuf tasgabbii dhabdee kan turte Soomaaliyaan bara bulchiinsa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu baay'ee gaarii ta'us hariiroo Soomaaliyaan Kaayiroo waliin qabdu garuu qabbanaa'ee tureera. Daawwannaan pirezidaantii Soomaaliyaa ammas kan haaressuuf kan kaayeffatedha. Gaggeessitoonni Soomaaliyaa kana dura dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa fi Masrii gidduutti ataakaaroo kaasirratti akka ammaa kana ifatti dubbatanii turre. Torban darbee Itoophiyaa daawwatu jedhamee eegamaa kan ture pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad sababa hin beekamneen gara Itoophiyaa osoo hin dhufin hafaniiru. Dhimma hidha haaromsaa gaggeessitoonni lamaan dubbatan irratti gama Itoophiyaatiin wanti jedhame hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti mana hidhaa Jiizaan keessatti waggaa 7-15 hidhaa turanii yeroo turtii isaanii xumuratan qaama nu gaafatuu fi biyyatti nu deebisuu dhabnee jedhu. Namoonni magaalaa Jiizaan mana hidhaa Eewaa jedhamu keessatti BBC'n dubbisee imbaasiin Itoophiyaa akka biyyatti deebi'aniif unka guuchisullee osoo deebi'ee hin ilaalin waggaa darbeeraa jedhu. Abbaan ijoollee maatii biyyatti dhiisee waggaa 7 erga hidhamee booda mootummaan Saawudii dhiifama godhuufillee karaa ittiin biyyatti deebi'uu dhabee tokko haala hamaa keessa jiru akkasiin waahila keenya Hamzaa Hussein itti hime. Mana hidhaa kanatti yeroo dheertuu erga amata 5 irraa haganee hanga amata 15 murtee waan nukkananiif murtee kana erga finne booda amata 5-7 hanga amata 15 nama keessa jiru jira. Nuti amata 7 finne ammas keessa jira. Egaa amata 7 finne booda jechuudha. Erga foormii gunne booda amata 1 taa'u jira. Yoo rakkoon sun Itoophiyaa irraa immoo Suudii irraa jennee
rakkachaa jira. Dheebuudhaa fi bishaanii fi beelaan rakkachaa hoowwii beektii lafti bahara gubbaa waan taateef hoowwii akkaan nutti hammaataadha. Namni keenya guyyaa irraa mataan baqaqee mana yaalaa nuuf hin geessan qoricha argachuu hin dandeenye. Qulqullinni hin jiru. Kan jechaa yeroo furmaanni akkamitti mootummaa Itoophiyaa bira dhabame erga foormii gunnee jiru amata hajiru jira jechuudha. Nama 750 jira mana tokko keessatti meeqaati namni embaasiin keenya nu hin qeebaltuu jedhanii itti gaafatamaa nama fakkeenyaaf mana sirreessaa kana mari'annee ture. Safaaratii isin rakkoo qaba malee nuti rakkoo hin qabnu waan jedhamu nutti himaa jiran jechuudha isaan dhufanii. Bakka sanatti bakki kun bakka hamuudha. Guyyaa guyyaadhaan namni lubbuun nurraa dabraa jira. Embaasiin keenya nama tokko takkaa dhufee isin maal taatan waan nun jaa'u bakka kanatti alaamata torba fayyadamee jiru kana nama takka gara guyyaa takka. Mootummaan Itoophiyaa maaliif gara biyyaan deebisne amma lammiilee warra kaan gara biyyaan deebisachaa jira isin argine moo maalirra? Yaa Arafaadhaa kan galle namoonni keenya namaa fi dhibbisa bakka kanarra. Ergas booda bakka kana namni tokko goleen jiru namni tokko. Saniif jecha amma nuti namni bakka kanatti waggaa dheeraa maneedhaa turee har'a dhiigama mootummaan suutii godheef nama 750. Yeroodhaan dhufanii eegiba nutti himaa turan jechuudha. Hatta itti gaafatamaan mana sirreessaa bakka kanaa jechuudha. Wajji marii gooneeti. Erga marii goone booda marii keenya akkam nuun jedhe ni beektaati. Guyyaa 15 booda Arafaa guyyaa 2-3 booda ni galtanii. Arafaa guyyaa 3 booda san laalleeti ammallee akka manguddummaatti nama 3 fuunee isaanitti ergine jechuudha. Guyyaan 7 guyyaa 15 jaamesan dhumee jira. Har'a hoo maaltu jira jennee gaafanne. Ambaasitee saniitu isin qeebaliin hin jirti jechuudha. Ambaasiin keenya akkamiin nu qeeballe warreen jechuudha hojii irraa amma dhufanii qabamanii asiin kutaa jiranuu qeebalaa jirti maaliif nu qeebaluu dhabdee jenneen jechuudha. Nuti hin beeknu waan jaamu nu deessin jechuudha isaan. Ammoo erga deemanillee maariidhaati warreen jechuun safaaraan bakka buufattee ambaasaaddorni safaaraadhaa bakka buusanii asitti ergan sun bilbiluun galaan kaasan jechuudha. Akkuma namni kun jedhan BBCnis gara hojjetoota qoonsiilaa fi embaasii Itoophiyaatti irra deddeebiin bilbiluus hin kaasan. Kana malees gaaffii birmannaa lammiileen mana hidhaa Saawud Arabiyaa Jiizaan keessa jiran dhiyeessan ilaalchisuun ministeera dhimma alaa Itoophiyaa qunnamuuf yaalii taasifneera. Ministeerichi gaaffii lammiileen himatan kana karaa toora imeeliin akka erginuuf nu gaafatanii imeeliin keenya isaan qaqqabus hanga har'aatti deebii nuuf hin kennine. Amma oduu gaggabaaboon isinitti hima. Humni nageenyaa Itoophiyaa garee Alshabaab haleellaa ofirraa deebisuu isaa pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohammad BBCtti himaniiru. Guyyaa har'aa bakka Alshabaab haleellaa itti gaggeesse ture aanaa firfeer qaaman dhaqaniis akka achitti argaman dubbataniiru. Garee Alshabaab guyyoota darban daangaa Itoophiyaa seenuun haleellaa gaggeessuun isaanii yaadatama. Komishiniin qorattoota mirga namoomaa UN sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa akka qoratuuf hundaa'ee Itoophiyaa seene. Garee komishinii qorattoota UN kun erga mana maree mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniitiin muddee 2021 keessa hundeeffame as yeroo gara Itoophiyaa imalan kun isa jalqabaati. Jilli qorattootaa kunis adoolessa 25 hanga 30tti Itoophiyaa keessatti daawwannaa akka taasisantu himama. Zimbaabuween qaala'insa jireenyaa to'achuuf saantima warqee hojiirra oolchite. Baankiin giddugaleessaa Zimbaabuwee qaala'insa akka malee dabalee to'achuuf jecha saantima warqee irraa tolchame hojiirra oolche. Pirezidaantiin Burkiinaa Faasoo duraanii Bilees Koompaoreen ajjeechaa Toomaas Saankaaraatiin wal qabatee dhiifama gaafate. Dhaggeeffattoota keenya oduun gaggabaaboon ammaaf qabanne kanuma amma immoo gara oduu bal'inaan qabanneettan isin dabarsa. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaatti daawwannaa taasisaa jiru. Daawwannaan Sargee Laavrov kun yeroo waraanni Raashiyaa fi Yuukireen akkaan hammaatee jiruttidha. Biyyoonni gurguddoon addunyaa kanneen akka Ameerikaa fi Chaayinaas michuu barbaacha baha Afrikaatti marmaaraa jiru. Biyyoonni gurguddoon addunyaa kun ija isaanii Afrikaa irra godhachuun maaliif? Giddugala Orientaalii fi qorannoowwan Afrikaatti qorataa kan ta'an Naamina Shannaafi dubbisneerra. Sargee Laavrov የአፍሪካ ጉብኝታቸው የሚሆነው Sargee Laavrov Afrikaa daawwachuun isaanii qoqqobbii dinagdee fi dippiloomaasii guddaa biyyoota lixaarraa irra gahaa jiru qabbaneessuu fi michuu barbaachaaf fedhii qaban irraa kan ka'e natti fakkaata. Waraana Yuukireen booda walitti dhufeenyi dinagdee hedduun Raashiyaan biyyoota lixaa waliin qabdu keessumaa kan annisaa fi boba'aa danqaa cimaan mudateera. Biyyoota lixaa biratti Raashiyaa kophaatti hambisuuf
yaalii guddaatu jira. Dhiibbaa biyyoota lixaa kana salphisuu, waltajjii idil-addunyaa irratti biyyoota Afrikaa of wajjin hiriirsuu, cimanii mul'achuu, dhiibbaa biyyoota lixaa jala dhaabbachuuf humna qabna ni dandeenya. Humna keenya ijaaraa jirra. Isin dura dhaabbanna ergaa jedhu dabarsuuf daawwannaa taasisaa jiru natti fakkaata. Addumatti baha Afrikaatti biyyoonni akka Ameerikaa fi Chaayinaa ergama addaa ramaduun wal dorgommiitti jiru. Raashiyaan daawwannaa kanaan dhiibbaa dippiloomaasii biyyoota lixaa qolachuun alatti baha Afrikaatti dhiibbaa gochuuf kan male ta'uu danda'a kan jedhuuf Naamiin akkas jedhu. Baha Afrikaatti Raashiyaan qooda fudhattu guddaadha. Ammas taanaan naannoo kanatti humna waraanaa cimaa ijaaruuf hojii guddaa hojjetaa jirti. Waliigaltee isheen mootummaa Sudaan wajjin taasistee turte yaadachuun bahee sanatti fakkaata. Dhiibbaa duraan qaban itti fufsiisuu ni barbaadu. Kanaan dura manni maree nageenyaa lola Tigraayitti gaggeeffamaa tureen wal qabatee murtee garaagaraa yeroo dabarsuuf jedhutti murtee sana adda durummaan mormaa kan turan Raashiyaa fi Chaayinaadha. Kanaan wal qabatee walitti dhufeenya gaariitu jira kan jedhu yaada keessa gala. Kanaaf walitti dhufeenya dippiloomaasii akkanaa cimsuufis kan kaayyeeffate ta'uu danda'a. Mootummaan lola Tigraay karaa nagaatiin xumuruuf fedha agarsiise keessattis gahee keenya bahuu qabna fedhii jedhus qabaachuu malu. Akkasumas dhiibbaa Chaayinaa fi Ameerikaan naannichatti taasisaniin wal qabatee Raashiyaanis isaaniin wal qixa yookiin isaaniin olitti naannichatti dhiibbaa uumuuf kaayyoo qabaachuun qaama daawwannaa kanaa ta'uu mala. Yeroo biyyoonni kun gaanfa Afrikaatti faayidaa isaanii kabachiisuuf wal dorgomaa jiranitti Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Akkamittiin faayidaa ishee eegsisuu dandeessi kan jedhuuf inni guddaan rakkoo keessoo fi furachuudha jechuun dubbatu qorataan kun. Nagaan keessoo baay'ee murteessaadha. Dhiibbaan kamiyyuu kan si jilbeeffachiisu nageenyi keessoo yoo laafaa ta'edha. Kanaaf dhiibbaa biyyoota lixaa Chaayinaa yookiin Raashiyaa irraa dhufu qolachuu kan dandeessu nageenya keessoo yoo qabaatte akkasumas yooman eenyu wajjin maalirratti hiriira faayidaa Itoophiyaa bifa kamiinan kabachiisuu danda'a kan jedhu irratti imaammata dhimma alaa ifa ta'e yoo qabaattedha. Wantoota kana amma argaa hin jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaas maal akka fakkaatu akkasitti ibsu Naamiin Ashannaafi. Waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffame booda dhiibbaan dippiloomaasii Itoophiyaa addunyaa irratti baay'ee gadi bu'aa jira. Eenyuma kana pirezidantiin Somaaliyaa haaraa filataman Itoophiyaa hin daawwanne. Kun agarsiistuu tokkodha. Pirezidantiin haaraa filataman Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Asmaraa deemaniiru. Kanaan dura pirezidantiin Somaaliyaa akkuma filatameen kan dhufu gara Finfinnee ture. Kun dippiloomaasii duraan qabaachaa turre agarsiisa. Somaaliyaa tasgabbeessuuf yaalii guddaa taasisaa turre. Hanga ammaatti waraanni keenya achi jira. Garuu pirezidantiin Somaaliyaa Itoophiyaa hin daawwatiin jiru. Ni dhufu jedhamee haqameera. Gara Masrii ammoo deemanii turan. Cimina dippiloomaasii fi dandeettii dhiibbaa uumuu dur qabnu haala amma jiruun yoo wal bira qabne gadi bu'ee jira. Kanaaf walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoota ollaa waliin qabnu keessa deebinee seeraa fi imaammataan kan gaggeeffame ta'uu akka qabu namatti agarsiisa. በሕግና በፖሊሲ ማዕቀፍ የታጀበ ሆኖ መጓዝ እንዳለበት የሚያሳይ ነው። Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhimmoota marii nagaa mootummaa federaalaa waliin geggeessuuf jiran gargaarsa namoomaa fi kanneen biroo irratti kaleessa galgala ibsa miidiyaa naannichaaf kennaniiru. Marii nageenyaa ilaalchisuun dhimma humnoota nageenyaa Tigraay irratti ejjennoo qaban kan dubbatan dursaan TPLF Dr. Dabratsiyoon wanti hiikkachiisuu jedhu akka hin yaadamne himu. ሓደ መርኣያው ተደጋጊሙ ዝፍለጥ ናይ ሰራዊት ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ በተሐገ መንግስቲ እንተይልኩም heera mootummaatiin faallaa ta'us ta'uu baatus uummanni Tigraay haleellaan irratti gaggeeffameera waan ta'eef humnoota alaa osoo nafiin akka biyya galan taasisuun uummata Tigraay waan miidhaniif hidhannoo hiikkachiisuu wanti jedhamu gonkumaa waa yaadamu miti. Dhimmi kun dhimma mariifiyyuu dhiyaatu miti. Dhiyeessiin gargaarsa namoomaa fooyya'aa jiraachuu kan ibsan dursaan TPLF kun tajaajilawwan bu'uuraa kanneen akka intarneetii, bilbilaa, baankii fi ibsaan waggaa tokkoof cite rakkoo uummata naannichaa ammeessaa jiru osoo gadi hin dhiisin marii akkamii gaggeessuu dandeenya jechuun dubbatan. Marii nageenyaaf qophii akka ta'anii fi garee Tigraay bakka buusa akka qopheessan himaniiru. Gaaffii walqaa'itiin wal qabatee ka'u irrattis akkas jedhan. ምዕራብ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ lixa Tigraay irratti mariin hin barbaachisu. Bu'uuruma heera mootummaatiin ta'uu qaba. Hanga ammaatti garuu nuuf hin deebisiin jiru. Kanaaf mariin nagaa akka jalqabamuuf isaan kunneen halteewwan barbaachisan. ቁልፍ ጉዳይ ዝተፈላለየና ተቆናጠረ ኣትዩ ግን ዘይዓንቀፍቀፍ ከኣተሎም ናይ ህዝቢ ኣገልግሎታት ዝበሃሉ ዝዓፀዎም ይልቀቀም። Hordoftoota keenya sagantaan keenyarraaf qopheeffanne asumarratti xumurree jirra. Sagantaa kana qopheessuun Biraanuu Gammachuu dhiyeessuun hiikaa fi tasaa ogummaa teeknikaatiin Deevis Masaarusii waliin turree boroo walitti deebinaa nagaan tura.